Yaa Waaqayyo, ani si waammadha. Atis ariifadhuu na bira ga'i. Faarsaa Daawit 141 lakkoofsa 1. Taasewama meekotu gaara koo abbaa jaalalaa kan guyyaa rakkoo siitu naaf ta'ee gaaddisa koo fayyisaa addunyaa kottu waaqa koo. Taasewama meekotu gaara koo abbaa jaalalaa kan guyyaa rakkoo siitu naaf ta'ee gaaddisa koo fayyisaa addunyaa kottu waaqa koo. Si maleen qabu kan na gargaaru guyyaa rakkoo koo kan na baraaru suma waaqni koo kan nan daaga'anne harka diina koo finni naan la'anne. Taasewama meekotu gaara koo abbaa jaalalaa kan guyyaa rakkoo siitu naaf ta'ee gaaddisa koo fayyisaa addunyaa kottu waaqa koo. Olmaan kee addaa maal jedhu waaqa koo siitu naaf ta'ee qoricha koo si maleen beeku ani waaqa koo isa naaf du'ee bakka cubbuu koo. Taasewama meekotu gaara koo abbaa jaalalaa kan guyyaa rakkoo siitu naaf ta'ee gaaddisa koo fayyisaa addunyaa kottu waaqa koo. Al jedheen ibsaani waa'ee kee isa naaf gootee gaarummaa kan kee kanaaf si faarsaani waaqa koo sinnarraa kutee hidhaa diina koo. Taasewama meekotu gaara koo abbaa jaalalaa kan guyyaa rakkoo siitu naaf ta'ee gaaddisa koo fayyisaa addunyaa kottu waaqa koo. Jaalalaa kan kee maaltu madaala fayyisaa hundaa waaqa waaqotaa ani si waama kottu gaara koo fayyisaa hundaa Yesuus waaqa koo. Taasewama meekotu gaara koo abbaa jaalalaa kan guyyaa rakkoo siitu naaf ta'ee gaaddisa koo fayyisaa addunyaa kottu waaqa koo. Taasewama meekotu gaara koo abbaa jaalalaa kan guyyaa rakkoo siitu naaf ta'ee gaaddisa koo